Maagi keessa mana gaa'isi. Mana kamirraa na gaafatanii abbaa madoo shanaa galle sawaashii moo durii moo qoraalutti kiri. Ustaz maagi. Milu terraka doma me hindubata. Inshallah manna Qur'an warshi mo almo mali da jara kun jiro kitab Qur'an kunnin mati yos bara wasati nin no te garsi so dan baye gari jiro to baye gari ma fa dagge to lama fan kan lama fan mo garu ruak jedu isen falsafa isen futani amri jetani da ruhi jejje wa me qarrat batame Qur'an jetti wajitana bicha na debis wa me qarrat dubbatame Qur'an bisati tana fatte rawante Qur'an keessatti ruhi jejje jedam wa me qarrat dubbatame kana bicha na debis Amo mali mute ko mali kese na ko jolle muting ko dinam to Amado shame mute rakat waji mute rakat waji mute rakai ana ko to mute nari kam brahmana kanatti mute kan go nela saati kanatti please mute rakai waji hangana dibu ammo yonu asabsiisu barbaadda ta'e duriyyoota miitinuu gootu nurraa qabi tokko waji lammatammoo way jeegin kaati ko challis inde sini waji ko ani obboleesso sini Allah yuni sini አይደለም አረብ ብሮ ከሰንሰኒ no duga nabi Allah fu aka yo ከሰንሰኒ ዋኔ ኪያ ፊ ኪቱ kirriitti nabi waji ruji jecha jedhamu kana medake waji se ana arab ra kesa se dogorte tatamma ko abba do sai mo dogorte anjal ka basilitti me odonti arabadi sa jecha arabadi sa sera na sina bakka amoko arana ke difa mojin amoko me alta ka difa mojin ibo me namni dibbi torba fi shantami way kuni wacha kaso do fejara wa baru do fejara garu ammo bakka kanatti jibril wanjedu jecha ammo ruhi jedu isin falasama keessan dabaltani jibril jettani jedha jechi ammo qur'ana hembe ka jette qur'ana fitte sayya bukhari tarte jirta qur'ana keessatti ruhi jechi jedhamu waan me qarra dubbatame waji mute rakaina debis abba madosha mute rakado di famoji at mute rakado bakka isra rakkoon qabu asiyojina sanjiru abba madosha asiyojina sanjiru waji kana debis ana na dhaggeeffadhu gaa miti qabadhu dhaggeeffadhu miti qabadhu qofa galatoomii ijoolleen islaamarraa islaamummaa barachuun isaanii qabatamatti jira jechuudha saganaa jalqaba sigalifadha quraana kan si barsiisu nama dhibba bakkeessa carraa kennu keefi sigalifadha maaliif jennaan nuti warra kitaaba ta'anii warra kitaaba irraa baradhaa isin jedha kitaaba keessumaa guddaa galatoomii kana gaafachuu keef lama Qur'aan baro keessan seenii lammiko ilaala dhaggeeffadhu na hin teessin waji ko la dhaggeeffadhu beekumsaan ala beekamtii argamtee jirta beekumsaan ala barattoota kee biratti beekamtii guddaa argattee jirta akka garuu inshallah harkattee galta beekamtiin beekumsaan ala kan keessan dhaggeeffadhu rabbi Qur'aan waan jiru beektaa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmeedha Surah kudani torba keyyata sodomi jahafi surah kudani ja keyyata 43 la dume ammo na gaafatan dhaggeeffatu la dhaggeeffadhu amma waan biroo keessan seenin ruuhi wanni waan meeqarra dubbatame na gaafate waan dhaggeeffatu meeqarra dubbatame jira nuti rakkaa'ee si caqasanii deebis waan biroo keessan seenin na gaafatte na dhaggeeffatu waji situ je ka jira bar waan bira sof tati bar waan bira ma fa sof gaafi deemsutti jiru ishii na dhaggeeffadha tira ma bari batati koi gaafi gaata deebisuuf an jira na dhaggeeffadha waan jedhu maal ta'a waan bira na hai dhaggeeffadha kimsuu qabdu himan dubba kimsuu qabdu wali kimsuu kan keessa qabatanii dhaggeeffatan ta'e isin ijinaa sa'uu hin danda'u amman xumurutti na jala kan dubbanne please yeroon xumura dheeraa ijoollee miti raakaadhaa jiru barattoonni harka ol kaaftu gobos amma jalqaba irratti sheekhi kun maal jechaa jira jechuudha waajii quraana nu barsiisii jedhe barakaa ta'e maalirraa na gaafate jechuudha waa'ee ruuhirraa na gaafate quraana keetti ruuhiin akkamitti ibsamee jedhe quraana ajji walitti buute suuraa 27 keessatti ayata 85 affarra yoo laalle Muhammad waa'ee ruuhii gaafatame inni kun amirii rabbiiti keessan galinaa jedhe Muhammad amma keessa nagashita waa'ee ofii keessan yoo keessa galuu hin qabne keessa galtanis inni kun kan rabbi qofatu beeka isa kana beekumsa irraan qabu jedhe Muhammad iyyuu marqabarra kon jiru amirii rabbiiti keessan galinaa suuraa 27 miti sanuu suuraa 17 malee suuraa 27 miti suuraa Israati suuraa 17 malee suuraa 27 miti kana anatu si sirreessa dhaggeeffadhu eyye suuraa 27 suuraa namliiti suuraa san keessa wanni akka jedhu hin jiru ilaalis dubbisa kana hubadhu kana hubadhu eshi tuni beekamaadha abba madooshaa mee ati immoo viidiyoo kana mee osoo gadi qabatte buun jarjarina kamaal taatan
Waajji abshir rakkoon jiru la akka galtiin jirtu jiru. Mena guddisi ammo na guddisi. Ammo na guddisi me. Mena guddisa ilaalni ijoollee islaamaa baratanii quraana kana. Na guddisi ammo. In argama waajji gaasofta afaan darbaan hafe. Ish. Kuno ilaala. Ruuhiin akkamitti ibsame quraana keessatti dheena gaafate sheekiin kun. Kunoo suuraa 17ffaa jechuudha. Juusa 15ffaa. Erga na gaafatee deebiin laadhaa. Suuraa laali waajii koo mee dhaggeeffadhu. Suuraa 17ffaa suuraa dhaggeeffadhu. Juusa 15ffaa. Kunoo. Akkamitti ibsame siin hin jenne waan meeqarraa dubbatame siin jedhe gaafii kiyya dhaggeeffattee ofii. Asirraa sii kaa dhaggeeffatu. Waan meeqa laala jechi ruhii jedhamu kuni waan meeqarraa dubbatamee gaafii kiyya akkamii ibsamee miti. Asirraa sii kaa dhaggeeffadhu siin jedhe. Ibsamee miti waajii dhaggeeffadhu. Wajjin kun asirraa sii kaa. Qindeessinii. Waan meeqarratti ruhii jedhamu quraana keessa dubbatameera siin jedhe si gaafataa jiran. Kitaaba keerraa gaafina gaafatte see. Hiikaa ruhii si gaafataan jiru ani. Hiikaa ruhiiti miti gaafii kiyya. Kitaaba keerraa sii deebisaa dhaggeeffadhu. Yoo fixatte dubbadhaa ishee dubbadhu rakkoon ni galatoomii guddaa barakaate akka dubbanne lammata. Abbaa madoo Kitaaba keerraa gaafa. Okay, akkas goona daqiiqaa qabamu. Daqiiqaa. Ish. Daqiiqaa dhaan haasofnee baay'ee gaarii. Daqiiqaa meeqa isaaniitti fayyadamanii ibsanii obboleessi keenya waajjirri daqiiqaa isaatti fayyadamee ibsu. Daqiiqaa lama dheeraallee maal deemnaa miti chaarjiin na jalaa cufuu eda'amoo koo daqiiqaa lama godha. Chaarjiin na diimattee Daqiiqaa torba naa kan. Daqiiqaa torba naa kan. Torba. Ayidallam chaarjiin natti cufaa jirti amoo. Maal amma cufuu ga'e? Daqiiqaa lama yookaan sadii haa goonu. Maal amma cufuu ga'e? Daqiiqaa torba. Hin ta'u. Maal amma cufuu ga'e? Wallahi screenshot godhee si muddisa. Ana ammoo dhiisi ammoo si wajjin osoo akkanatti haasa'e baay'ee dasneedha. Daqiiqaa lama yookaan sadii. Screenshot godhee si muddisa yookaan nuti kijibuun beeynu. Ayidallam. Abboo daqiiqaa lama keessatti godhin chaarjii yoo natti cufee laali chaarjii yoo na cufee inni ta'uu fi fixatee ka'ee asii galuuf ta'a. Kanaafuu ammoo maal jennaan soba inni sobu harcaasuudhaaf wanti barbaachisa daqiiqaa gabaabsu. Abboo jecha soba jedhu dubbatiin ka. Yookaan nan buusa yookaan mi'uuti sinirratti xumnaan Akkas. Taasumaayyuu. Channaa qabi. Daqiiqaa sadii godha. Abboo nun jeekin namicho. Daqiiqaa sadii haa ta'u daqiiqaa sadii. Sadii godha. Sheekiin jira. Daqiiqaa afur. Afur godhi bakkaa'ee. Akka afuriin itti fufa itti fufa. Bibi. Ayyee. Tole. Jalqaba sheeka kanaan galata'u minittiin jedha. Sheekuma jedheen isaan waama. Ruhiin quraana keessatti akkaataa kamitti ibsamee jira bakka kamitti ibsamee jira maaliin ibsamee jira yaada jedhu Gaafii kiyya sii qajeelcha na rabba shenaan hin jedhin dhiifama hojii. Na jala hin dubbatiin. Daqiiqaadhaaf. Amooko gaafii kiyya sirreessaaf gaafiin kiyya ruhii jechi jedhamu waan meeqarra dubbatame quraana keessatti. Kana malee ruhiin akkamii ibsamee miti kana dhiisi qaata beenna nuti. Waan fakkeenya umrii kennatti fidnee barannee jirru. Dhaggeeffadhu. Ruhiin kun waan meeqarratti dubbatameera quraana keessatti gaafiin kiyya sirriin na hubadhaa isin martinuu kana akkasitti itti fufu. Baay'ee gaariidha. Jala haasofnaa simbuusa ishee obboleessa. Biloog godhinna jala dubbannaan billaa aleeki. Akkasi. Okay, assalaamu alaikum. Baga nagaan dhuftanii nageenyi gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Egaa sheekiin kun waan isaan gaafatan dhageessaniitti warra gaaffii irra deebine irrifatu waan ta'eef gidduutti miti irraa gaafatu. Mee jalqaba waa'ee ruhii kanaa dhugumaa musliimonni beeku waan jedhu laalla. Gaaffii kana mana kootti gaafannee inni kaan waan garaagaraa deebisa. Inni kaan ruhiin amanamaadha jedha. Inni kaan ruhiin Jibriil jedha. Garuu yeroo ruhiin Jibriil jedhani musliimonni quraanaa fi Allah Muhammad wal lolan. Dhaggeeffadhaa hundi keessan. Mee jalqaba quraana suuraa 17ffaa irraatii kaan. Suuraa Israa juusa 15ffaa irraa. Ayaat 85. Ruhii irraa si gaafatu. Ruhiin dhimma yookiis amirii gooftaa keetiiti. Beekumsa irraa waan xiqqoo malee isaaniif hin kennamne jedhiini. Kun asitti maal hin ibsame? Ruhiin kun amirii rabbiiti malee eenyuu beekumsa irraa hin qabudha. Adaraa rabbii si gaafadha waa'ee ruhiin hin gaafatin. Ani si gaafadhu waa'ee ruhii maaliif jennaan? Muhammad hin beeku, Jibriil hin beeku, Quraan hin beeku. Otuu Allah hin beekatee Muhammad beekatee Jibriiltu waa'ee ruhii kanaa beekatee isiniif ibsa ture. Kanaafuu ruhiin maali dharee? Waan amirii rabbii taateedha malee waan atis anis Jibriilis irraa beekuu qabnu miti. Kana waa'ee kanaan hin gaafatin. Ruhiin kun kan eenyuuti? Allah biratti hafte. Akkuma maali akkuma aliif laamimi. Isinis hin beektan jechuudha. Dhumaadha kun. Lammaffaa ruhiin kun akkamitti irti quraana keessa amirii rabbiiti homtuu hin beeku atis hin beektu Jibriil jettanii jennaan guyyaa qiyyaamaatti gaafatamtu.
ruuhii kanaan jibriil jennaa lammata guyyaa qiyaamaa itti gaafatamtu. Quraana suuraa 26 keessatti akkamittiin ibsamee kan jedhu wal qabatu laala. Waan isaan godhe laala. Arifadhee bira ga'u yaala. Suuraa 26 suuraa 26 qaatan bira ga'e naannoo ayyaata 192 laala. Ilaala arabiffa kana yeroo dubbifatta hin argitu. Jecha arabiffaa kana keessa jibriil kan jedhu hin jiru. Jecha arabiffaa kana keessa jibriil kan jedhu hin jiru. Booda laaluu dandeessu jechuudha. Ilaala dhugumatti inni quraanni buufama gooftaa aalama hundaati. Ayyaa 93 laala. Ruuhii amanamaa ta'een isaan bu'ee. Maaliin bu'ee ruuhii amanamaa ta'een isaan maal jedhas gatti jibriil jedhan. Kanaafuu arabii kana keessa jibriil jedhu hin jiru. Maal godhanire Allahaaf Muhammadiin sirreessuudhaaf wajjin musliimotanii ruuhii kana fuudhanii jibriil godhan jechuudha. Quraana biraa keetti immoo maal jedhe suuraa 17 keetti immoo amirii rabbiiti hin beektanii jechaa jira. Isaan immoo lakkiidhaan Allaadhaan ruuhiin kun maal jedhan jibriilii jedhani. Argitanii ruuhiin kun maal jedhan musliimonni jibriilii Allaan dogoggortee dhaabbadhu hin beektu jedhani jechuudha. Hagalatooman kanaafiyyuu. Kanaafi salphaadhumatti waan inni haasa'aa jiru anaa waa'ee quraana na gaafatta taananii waa'ee ruuhii na gaafatta taanaan anaaf Allah walitti buusuu barbaadaa jechuudha. Kanarraa immoo dhaabbachuu sirra jira. Adaraa rabbii si gaafadha. Anaaf Allah walitti hin buusini. Sababni isaa waa'ee ruuhii keessa dhaqee yoo lakki ruuhiin kun Jibriilii, ruuhiin kun namaa, ruuhiin kun Aishaadha, ruuhiin kun Khadijaa, ruuhiin kun ruuhiin kun Waajiidha, ruuhiin kun ammoodha yoon jedhee quraana ajjina wal dhabe. Quraana ajjina wal lole. Kanaaf iyyuu waa'ee ruuhii kana ana waajii lammata hin gaafatin. Anuus hin gaafadhu. Maaliif? Allah malee atis hin beektu. Namni beekuu danda'u hin jiru. Garuu Allaan utuu beekate ijoollee waa'ee ruuhii kana isinitti hima ture. Maal akka inni ta'e waan Allaan dhoksee ijjitiidhaan kaa'e musliimonni fuutanii fiddanii quraana keessatti yaada dabalataatti ni mina. Gaaffiitti gaafatteef akkamitti jira? Amirii rabbiiti. Asitti maal fiddan isin jettanii maal fiddan isin immoo? Ruuhii amanamaa kana alkooti Jibriil isa gootan. Kanaafuu waa'ee ruuhii ammata gaafasuftu amirii Allaati jedhi bira darbi. Gaaffi nuti gaafannu immoo Allaan dubbateera waa'ee ruuhii kanaa hiika isaanitti mira hin jennu. Allah waalam jedhaa darbaa. Sababni isaa Allah waalam, Allah waalam. Garuu Allah waalamii danda'a miti. Muran dheeraan. Gateerta sheekwachi. Bareedu doktaay. Gaaffi isaan gaafatan illee kanan tuqetu waan biraa deebiste meeshaa itti taa'uffatu. Okay. Sheeka jirtu jalqabsi. jalqabsiisi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على تفضله وامتنانه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قافين كيا اختلفت قصدي وقصد الإبلي جده عرفتي ما الجنان وني أن قافت وانبروه وني واجنها سيب ويأمو وانبروه سلا قافين كيا مال توري قرآن كيستي جتش روحي جدمو واميك أردت تبتمي كان أمو مال جنان سورة كدني تربا كي يتصديتمي شنرتي ويسألونك عن الروح روحي الراسي قافتني جده قولي الروح من أمر ربي روحي نمو أمر ربي الرأي جديتني دبت سني ميتي أنا مو روحي مالي ده سنجافن نبر روحي الراسي قافتني ده كسورة كدني تربة كي يتصديتني شنرت جرو قافين كي مالي قرآن دوغان دبستة تيوتا إف وان فتنا قافت تيرتبر أن قرآن كان اختبار في سقافتار مالي بيان في سقافتان جروبيك أنت كريستيانا أني مسلمة قرآن كان حكمتك بيتا اختبار قرمات في قرود في سقافة مالي آتي أمو بيتنا ديوستا في ميتي توكو يوجدني يوجدتونا أسرتي مال جت جنان الله في أنا ولي بوسو هدا جت لكي أنا مروهنكم مال إني إسينا وصفي سينين جنبر روح جتش جدو كوني واميك الردبتامي قرآن كيستي فكين ياما أمة جتش جدو كان قرآن كيست أكنو بينوتي أمتا فكين ياما سورة الدمي تقيت ساقلتمي لمرتي إن هذه أمتكم أمة واحدة جديجر أمة جتش جدو بكا سنتي كان سوان بروتي قرو أمتا بيك قرو أمو سورة بروكي ستي يولا اللي فمو إن إبراهيم كان أمة جديجر أمة نسون أمو نموت بائي قرسيسا فكين حالة كانان يولا اللي تنجن جتش توقوتا هي كان إسا غرغران قرآن كسبت ننجرا أتي لغان قرآن تدبران دبستيتا يوتا روح جتش جدو سورة ديدمي جا سورة الشعراء كي يتعبتوكو سقلتمي سدرتي نزل به الروح الأمين أمو روحي أمانما يوكاني جبريل كان جد أموت قرآن كان أمبو يجدو روحي بك جدو تنبتي جبريل ما بجدني فلا سما إيسين تو كاهي جدت جنان آيدلمي روح جتش جدو تروحي نكيس جرتو تنبر بيتشا أردت إطلاق أنتقو
Hingaifam Qur'aana keessatti akkaataa garagaraan waan garagaraa ruuhii jedhamee jira. Kanaafuu waan meeqa irratti gadifameera yookaan waan meeqatu ruuhii jedhameera Qur'aana keessatti. Irran deebi'eetiin si gaafadha jechuudha. Sun sani lammaffaan ammoo galatoomi nama haganaa jalatti ammoo Qur'aana na gaafatu keetiif jette. Qur'aana bar alif bajrii hijaayyaa karaa kaasii na barsiisiin hin jenne. Tafsiira na barsiisiin hin jenne. Gaafii waa lamaaf gaafatan. Tokko osoma beekan ikhtibaaraaf yookaan qormaatuuf sadarkaa nama sanii laaluudhaaf gaafatan. Lama barataan barsiisaa ofii baruudhaaf ni gaafata. Aydallam Qur'aana maqaa kiyya kana Baharaddiin bin Ibrahim jecha jedhu Arabiffaan kan beeyne Qur'aana kana na barsiis jedhee si gaafadha jettee yaadda waajii. Aydallam ammallee taatu si ifa haa ta'u dubbiin. Ruuhii jechi jedhamu Qur'aana keessatti suurota 114 keeyyata 6,236 keessatti waan meeqa irratti dubbatameera. Jechi ruuhii jedhu waan meeqa irratti dubbatameera. Waan kana sirri na hubadhu. Ammallee akkanaa deebistuu barbaada. Waan meeqa irratti jechi ruuhii jedhu dubbatameera. Garuu ammoo ruuhii jechuun maal jechuudha miti bara. Kasura 1785 ruuhii jechuun maal jechuu gaafatan. Lakki kun ammoo amrii rabbiiti jedhii deebisin ka jedhame ruuhii si keessa jirtu tana. Kanaafuu itti fufii waan meeqa irra gadhiifameera yookaan waan meeqa irra dubbatameera. Fixaati fakkaata galatuma. Akkas fitteerta. Eeshi. Daqiiqaa afuritti deebisi rakkoon qabu dhiyeessi. Daqiiqaa afuritti naa deebisi. Yaa saba keenya amma ammaatti argaa jirtu. Daqiiqaa afuritti naa deebisi. Amma ammaatti argaa jirtu. Ragaa maana dubbachaa jira. Sheekhi garuu ragaa malee haasa'aa jira. Akkasumatti haasa'aa jira. Lammaffaa immoo gaaffina gaafachuu keef galatoomsan sin jedhe sirriidha. Maaf jennaan Qur'aan nuti sin barsiisu qaba akka kitaaba keessan jedhutti iyyuu. Ni warra kitaabaati waan warra kitaabaa irraa dhaqii baradhu. Isanii nu gaafadhu waan irra gaaffii waan sitti ta'u waan sitti warra shakkii keessa jiraatte suuraa Yuunus suuraa 10 ayyaata 94 Muhammadiin maal jedha Allahuun waan sirratti buune kanarraa shakkii keessa jiraatte warra si dura kitaaba dubbise dhaqii gaafadhu waalal kitaabi wa nasaara wa yahuud warra nasaara warra yahudaa dhaqii gaafadhu nu gaafachuun kee sirriidha jechuudha. Nuuni mormiin garuu Qur'aanni gaafadhu siin jedha. Lammaffaa waa'ee beekumsa kootis miti kan nama daalu boleessoo. Beekumsa koo ati sammuu kee keessatti beekta. Amma waa'een koo sammuu keessan keessa jiru, waa'een Qur'aanaa fedhii sammuu keessan keessan jiru. Ishee kanan dagatin. Mee waa'ee Qur'aanaa isa kamirraa na gaafata laata namni kun jechaan ture sila. Ijoollee yeroo baay'ee waan isin dhagaa guddattan maa'in. Waan ijoollee Islaamaa isin jechaa turan. Qur'aanni tokkicha qofa jira isin jechaa turan. Yoo xiqqate Qur'aanni garuu 24 oltu jira. Yoo xiqqate Qur'aanni garuu 24 jira. Isuma keessaa iyyuu kanii usmaa walitti qabee gubetu jira. Ilaala amma kun Qur'aana ijoollee hundisaa. Warshiin jira, habsiin jira, alluuriin jira. Yeroo dheeraaf Qur'aanni maal jechaa turan tokkumaa jechaa turan. Lakki Qur'aanni tokko miti. Kanaaf waa'ee ruhee isarraa na gaafattare. Qur'aana isa kamirraa na gaafatta. Isa warshiiti isa alluuriiti isa kam meesa kan isa kamirraa na gaafataa jirta. Fakkeenyaa asirraa laala. Application irraa kanan qabu laala. Qur'aana isa kamirraa na gaafataa jirta buleessa keenya jaallatama. Isa kana Qur'aana isa kamirraa na gaafataa jirta. Gosa Qur'aanaa irraa na gaafachaa sana wallaalee jechuudha. Gosa Qur'aana irraa na gaafattu natti isa warshee daddabaasi isa habsi alluurii daddabaasi. Lammaffaa mee gara ruuhiin akkamitti ibsamtee gara Qur'aanni waa tokko laalla. Waan lamatti deebina. Qur'aana keessa bakka akkamitti ibsamtee waan lamatti deebina. Qur'aana suuraa arfaffaa laala. Waa'ee ruuhii Allaatti ta'an haasoo barbaadda taanaani Qur'aana suuraa 66 dhanna. Suuraa 66 dafee bira gaa deegaan gorifataa jirti. Suuraa 66 dhanna. Suuraa 66 laala. Lakkoobsa 12. Ishee kan dubbatina arraara seera. Maariyaamin talee Imraan ishee qaama saalaa ishee tikfattees dhaggeeffadha. Fakkeenya godheera. Ruuhii uumaa keenya irraa teessa keessatti maal goone afuufne. Eessatti asitti maal jedhame ibsame? Isa Maariyaamitti afuufame jedhame ibsame. Maaloon ruuhiin asitti. Isa gadameessa Maariyaam godhameedha asitti. Ruuhiin tokko. Dhaggeeffadha. Maal jedhame ibsame asitti? Isa gadameessa Maariyaam ishee saalaa ishee tikfattetti afuufameedha asitti. Ruuhiin tokko. Suuraa 90 suuraa dhaggeeffadhaa kashee gamal taatarre suuraa 26 irratti immoo Jibriil jettan isintu fiddu isintu akka jedhee fide. Jibriil jettanii fiddan isintu Quraanatti dogoggora dabale keessa nagalcha isintu dhiibdanii jechuudha Quraanaa keessa. Tokko achitti Jibriil jettan lama garanatti immoo amirii rabbii jettan isintu dabale sadaffaa asitti immoo isa saala Maariyaam ishee saala qaama saalaa tikfatte sanatti afuufameedha.
Ustaz Sheikh Isa Tamam kam- sagaleen keessan har'a hin jiru bara. Ustaz Sheikh isa Tamam sagaleen keessan isa gonkuman saala maariyaamitti afuufameedha asitti moruuhin asitti ibsameera akkasittiin sadaffa suuraan isaa keessa dhannee yoo laalle maal suuraan isaa keessa dhannee illee ilaaluu dandeenya jechuudha maaloon Iisaan illee kalaama Allaatti hiikame akka jiru ruux Allah akka inni ta'etti jechuudha maal taatan yaa jaba keenya sabaa deebiin isaa kiliiriidha jechuudha waan ibsaa isuritti dhaggeeffadha tokko amiriidhaa jedhame ani isa sirraa beekuun ni turre lama isa gadamees Samaariyaa isa saara jetifat sanatti afuufameedha ruuhiin hubattanii waan biraa miti jechuudha waan biraa miti jechuudha ruuhiin isin itti amantan isin quraana isinii fide isa Maariyaam ishee qaama saara ishee sanatti afuufameedha waan biraa miti jechuudha please ijoollee islaamaa quraana irraa baradhaa waan ishee kun isin itti maniin fudhatina isa gadameessa Maariyaamitti godhameedha alhamdulillah daqiiqaa ofii fidatee jira. Gootu waajiitti. Amo. Okay, Ustaz itti fufaani. Arrankiyyaa marhaban rakkoon hin jiru namni biroo miyuuti irra kadha jammarsiisi abbaa madooshaa garuu maal jennaani wayaa ajaban li amri rabbinaa maal jennaani dheessuun hin barbaachisu gaafiin kiyya ifaadhaa natti fakkaata nama 746 nu jala jira maal jennaan akka ijoolleellee godhachuun hin barbaachisu nama guddaadha kanaafuu ammoo tartiibaan haasofna inshaallah bu'aa bahii qaba masmara qaba tartiiba qaba dubbiin kanaafuu gaafiin kiyya akkuma fakkeenya ammoo deebiin kiyya kiriiliidha itti kana kiyyas ifa gilsi jechuudha maal jennaani ruuhii jechi jedhamu qur'aanni suuraa 114 qaba ka 120 15 30 ka jedhamu hin jiru qur'aanni tokkicha suuraa 114 qaba sanii oltu jira hoo jetteef naaf hiduu hin dandeessa kanuma keessattuu fakkeenyaaf jedheetiin si ibsee jira jechi tokko waan hedduun ka hiikamu jira jechi jechuudha fakkeenyaaf si ibsee jira ummata jechi jedhu nama bichaa irratti hin qabatu jechuudhaan dubbadhee jira tun sanii ammoo asirratti ruuhii jechi jedhamu waa meeqa irratti dubbatamee qur'aana keessatti gaafii kiyya sirritti na dhagaha ruuhii maali hin jenne ruuhii maali hin jenne waani fakkeenya Yesus Kristos yookaan ammoo Nabi Iisaan hafuura ruuhii Allahiiti jechaallee hin dubbanne tana keessa sibkatii fidaa jirta aydallam gaafiin kiyya isaa miti ruu'at qur'aana hin beeytaa yoo taate qur'aana kana keessatti ruuhii jechi jedhamu waa meeqa irratti dubbatamee mee gurii gurraa sirritti dhaggeeffadhu waajii kanaafuu ammoo maal jennaani suuraa 97 suuratul qadar keeyyata ammoo sadaffaa yookaan ammoo arfaffaa irratti maal jedha tanazzalul malaa'ika tanazzal bisigatu af'aalu tafdil kanaafuu ammoo maal jennaan hin bubu'an ergamoonni yookaan malaayikoonni jedhee والروح فيها روحين حال إسان كيس جرون جده أن ملايكوة وجين روح جرا جتشودان جبريل عليه السلام بك سنت اللي روحي جده يا ميجرا أكا كان قرآن كيست جتش روحي جدو واميك إرتي دوبتامي توكو هفورة سيكيس جرو روحي جده ميجرا سورة كدني تربا كيتا سدتميشن جبريل روح جده ميجرا مو سورة ديدمي جا كيتا ربطوكو سقلتمي سديه في سورة سقلتمي تربا كيتا أفور إرتي جبريل روحي جده ميجرا كان أرغن نجرا جرو أمو عن اختبار في سقافة جرا أما اللي واجي hin dhiisin hin ujoollomin nama guddaa ta'i waan hagana irratti dubbatameera jedhi eega sanii ammoo deebii kee itti fufuu hin dandeessa kanaafuu ammoo maal jennaani jechi ruux jedhu kun waan meeqa irratti akka dubbatame eega qur'aana keessatti hin beeyne taatan ruuhii maa akkana fassartan ruuhiin bara akkana jedhameera ajallam qaliilatul ilmi daruuratun ala sadri jechuudha suuraa 17 سورة صدمي سورة كل ترى سورة إسراء كيتا صدمي جارتي ولا تقف ما ليس لك به علم وان بكم سكتين كم نتوكم مهين أرض فينجرا سورة كلني جهامو كيتا فرتمي سديه في سورة الدمي تقف سورة أنبياء كيتا تربرتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يو كم بين تاتن أبوتي بكم سقافت أجر كنافو وان بين كيسا في فيجو يو كاني نما كيسا سلبتو بكم سامله بكمتي أرجتو ما برباچيس وان ولا لان دهتني قرآن نور بارد دايدا ويا جبل أمر ربنا
قرآن نكوني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سورة فرتمي توكو كي يتا فرتمي توكو اتفوفون دندي سقافيك يا إفانا Anallee manni guutuun beeka Quraana san siibanan bakka jettan garuu Quraani jechalataniitti ni nuti jettee amantaa deemsi. Inni dheedhee mana maali namni akkana nabdi mee Ati Quraani jecha amantaa bichaa naa hin tabar. Bineensa Quraanuma sii deebisa deebii ani maafana mana waan Quraanni kee jedhu siin jedha. Jechuun ati murtees ila akkasii miti. Yoo itti jecha Muhammad jee akkuma kaanii sani jecha nama tokkooti jedhi jecha yookiin rabbiiti jedhi waan jettee itti amantu himi kaatu Quraan jecha eenyuti jettee itti amantu. Quraanuma siin ergamaa kabajamaati. Okay, jecha ergamaa kabajamaati ergamaa san maqaan kan beekamin jettee himi. Maqaan sun Quraana san irratti hin naamne. Dhageeffadhu kaanattu sitti hima. Okay, akkas jedha dhageeffadha ilaala. Dhugumatti inni Quraanni kuni jecha ergamaa kabajamaati. Dhugumatti inni Quraanni kuni jecha ergamaa kabajamaati jedha. Jechi ergamaa kabajamaa kun eenyu akka ta'e itti dabalees hin dubbatu Quraan. Okay, anan kan jedhe dhageeffadhu yeroo takka. Dhugumatti inni Quraanni kuni jecha ergamaa kabajamaati jedhee kan dubbate Quraanadha. Ergamaa kabajamaa kun eenyu akka ta'e Quraanni kun hin dubbanne. Yoo dubbatee jira yookaan Jibriil jedhee yookaan Muhammad jedhee jira jette ragaa sumarraa naa dhiyeessuu qabda jechuudha. Jechi kun kan eenyu akka ta'e. Okay? Atamma Quraanni kun Quraan jecha ergamaa kabajamaa ta'uusaa Quraanni erga ragaa beetti asmaan lagoota jechuudha. Quraanni jecha rabbiiti kan jedhu ragaa naa dhiyeessuu qabda jechuudha. Ragaan qoqqinuu. Ajaa'iba! Eeshi bareedaa ija. Dhageeffannaa nagaa Quraanni jecha rabbiiti kan jedhu ragaa naa dhiyeessii naan jedhu. Suuraa Tooba beektaatti himataa. Ayata meeqa? Ayata jaha. Ayata jaha. Ayyee. Guddisi abaasu. Mana? Me, kamu mulaka. Sini basi yookaan Asmaani waan tan jedhudha otuu amantii garuu nam tokko amantee kanarratti amantii gara lachuuyyuu akka arraba waqtii dabarsanii amantee kanarratti lafa. Bor namni oromummaa walitti qaba waliin jiraataa amantii tokko amantii nama tokko kanarratti. Naafii gaafatanii yoo gaafatamtan deebisu yoo gaafatan deebi'uu akka. Nam tokko amantii walii kanarratti amantii nama tokko nam tokkoyyuu. Amantii nama arrabsu silaallee dogongora amantii namaa namni arrabsitan dogongortaan arrabsina amantii namaa. Amantii nama tokko kanarratti amantii nama tokko warri koomentanillee rabbiin sodaadhaatii meenooshii wal gootanii adaraa waliin arrabsina. As keessa kan jiru nama afaan Oromoo dubbatu nama dhiiga tokko walitti qabnu nama Oromummaa fi namummaa walitti qabnu fayyadamu. Nam tokko hin arrabsina. Kanaaf nam tokko adaraa akka nama arrabsini koomentii simboo ofee waan akkasii barreeffama akkasii barreessini. Haajuun barreeffama akkasii dhiisa. Dhiisinis waan gaafatanii deebii waan gaafatanii deebii waan gaafatanii deebii.
deebisuu deebii godhachuu bakka namoota gurguddaa tokko kana jira waan ta'eef biyyatti namni waliin jiraata as miidiyaa kana irratti wal arrabsuun almana gochuu kan namni wal arrabseenna. Yeroo asoftan nabii keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam of eeggachaa gaafa asoftan itti dhaga'amaa jecha akkasuma yeroo isaanii amantii isaanii eeggachaa akkasitti itti taasifamu. Okay, ani nan dubbisaa fi akkas Suratul Ahzab yookaan saglaffaa ayata jaarratti yeroo tokko qindeessitoota irraa ta'e nageenya gochuu sirraa barbaade hanga inni haasaa rabbii dhaga'utti eegumsa isaaf godhiyeedha. Okay, irratti bilbilanii okay keessa galaniiru amo. Okay. Sheekh Tamaan faana itti fuunu amo eeyyamamaa ta'an. Isaan xiqqoo haala mijataa qaban baay'ee biisiidha isaan biiroo keessatti dhimma garaagaraaf waan Dhagahamu bar. kan beeka haala isaanii beeka waan ta'eef Ennu Abba Madosha Yoo sagaleen kee jiraami? amma akka ajaa'ibaatti jira. Galatoomna bibi. Mee maal jedhate hiikoo isaa naa dubbisime? Yoo tokkoon qindeessitoota irraa ta'an nageenya gochuu irraa barbaade hanga inni haasaa rabbii dhaga'utti eegumsa isaaf godhi. Haga inni haasawa rabbii dhaga'utti jedhamire? Haasawa rabbii jedhe kaa kun akkasuma nan barbaadu. Haasawaan rabbii maalidha? Qur'aana ka. Okay. Maa kun marti kalaama rabbiiti haasawa rabbiiti kun guutuun? Okay, rabbiin eenyu taase? Jibriilitti haasa'e. Okay, Jibriilitti rabbiin haasee jira kan jedhu ragaa naa kennu. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنا راجل كان حبيبي. طيب أما هاسا ربي تواسي تركته مشي دبي تنوفي. ربي haasee jira rabbi dubbateera yookaan haasee jira. Haasa'e. Okay, garaagarummaa haasa'uu fi jecha tokkodha. Haasa'uu fi jechi tokkodha. Tokkume. Garaagarummaan qabu. Haasawa jechuun haasa'uma jechillee sanu. Okay, tokkodha. Tokko. Okay, kanaafuu rabbiin haasee jira jechuudha miti. Rabbi nabiyyi Jibriilitti haasa'eetiniin haasawa san Jibriil fuudhee nabiyyi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam gahe. Okay, rabbiin malaayikaa Jibriilitti dubbachuudha yookaan haasa'uu isaatiif ragaa qabda? Ragaa kennatti. وإنه لتنزيل رب العالمين جاء سورة شعراء آية إبتك وسقلت ميلام. Okay, آية كوين باسمش. Jibriilitti dubbatee naan jetteerta ammoo ashwara. Namni baasuu fi danda'uu jiraatu. Suuraa meeqa jettanii? Suuraa Shu'araa. Maara. Suuraa 26 ayata 91-92. Achirra garuu jechi Jibriil jedhu hin jiru. Arabii isaas agarsiisi hin jiru achirra. Akkas. Kan laalu eddamu kama inni jee kana geeffatu edda. Baasatan jira malee uummanni akka argu. Akkasi. Akkas jedha afaan Oromiffisa. Dhugumatti inni Quraana buufama gooftaa alama hundaati. Ruuhii amanamaa isaan bu'ee jira. Eeyyuu ruuhiin amanamaan ta'e isaan bu'ee jira. Okay. Ruuhii Jibriilidha? Jibriili. Okay. Ruuhii Jibriil keessaa 15 keessatti Allaan nama kaakee ruuhii itti afuufedha. Jibriil afuufe? Jibriil itti afuufe? Maali? Suuraa 15 keessatti Allaan erga Adam uumeen booda ruuhii isaa itti afuufe. Kan itti afuufame Jibriilidha. Ruuhiin Jibriil ergatee. يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو صالح بكا سنتي بكا سني جيتشورا. روحي أمانة ما جدك يوكان جبريل جدا. برو إسا غوتو دو بيسي أبا مدوشا.
Allahu akbar. Jibriil jechi jedhu hin jira. Asirratti baasnaa oo barbaachisaa ta'e rakkoon qabu. Nama hin jettise Jibriil ka jedhu hin jira bakka sanitti. Waadii damijaa keeyyata. Isaa waliin haasawaa. Marhaban dhiifama wajjin jechuudha. Gaafii kan kee guutuu dhagee jira waan ta'eef deebii eeggadhu. Deebii inshallah si deebisa yoo rabbi fedhe jechuudha. Hayyee minuuta rakkaattiin ajaa'ibaa. Deebii dhaggeeffadhu deebisaa waliin isaa keessatti haasawaa. Ammoo inshallah dhagahee jira. Isa dhagahee. Marhaban. Arabiisa banii adubbisu achirra jecha Jibriil ta'uu agarsiisu arguffasaarra. Laani abbaa gaafiin ka abbaa madooshaati waajii ati nuti rakkaatu. Arabiisa banii agarsiisu jecha Jibriil. Abbaa la hirra bajinka. Abbaa madooshaa gaafii dhiyeessee jira deebii siifan deebisaa sirriitti na caqasama miyuutu rakkaatu. Dhaqiini isa sanarrallee dhaqiini dhibee dhaggeeffadha lachuu amantii barsiisu waan ta'eef takka dhaggeeffadha. Akkas. Bakka galatooma. Amo. Eeshi miyuutu rakkaadha bismillah. Amo الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جلك برتي قرآن كان كيسة كلامني وكان حاصفني كملائكته كنبيته توكيج الله هنجرو قرآني قوتون قوتت كي يندب سورة دب تكو كداني أفر كي ينكم جهف دب لما صدمي جه قوتون قوتت كلام ربيت garuu kalama kana keessa rabbiin subhanahu wa ta'ala waani taarika darbe nabiyoonni asiin dura akka ergaman ummata isaaniitiin maali akka jedhan ummanni sunniin ammoo maal akka deebisan waan kana waan lufeef waan dhufu waan keessa jiraannullee ibsee lufee jira sirriidha suuraa 81 keeyyata 19 irratti innahu laqawlu rasuulin karim qur'aanni kun jecha ergamaa kabajamaatedha suuraa 69ffaa suuratul haqaa كيتا مو أفرتم الرتي إنه لقول رسول كريم جدا جتلي ميوت الركاي ميوت الركاي إنه فيديو كان كتي كون ربشة كديبي سيتو مروف فيديو شوفات فيديو شوفات غافي تجر تديبي هنگا سي ديبي سوف مي دغيفت أبا بدو سيرا ديبي سي ديبي ساجرا ميوت الركاي بود دبتا فيديو كان شوفي فيديو كان شوفي قرآن كيساتي بكلمات قرآن نكون دقيفة واجي دقيفة أيدلم دقيفة تجرا دقيفة واجي دقيفة أمو ميال تكا نمني بروجات با أمو بوليس أمو كو إننا دقا سقالين كون جرامي سيبير أمو كو Indaga, koi rasuli di abba madosha mal maku mana di jirine abade. Gafi di aterratti gafi la dhaggeeffadhu abba madosha melani infigin kan figin inshallah deebi waan kana qallalidha yeroo baay'ee qabattanii akka deemtan hin beekna waan ta'eef kana tartiiban deebisuudhaaf inshallah beekumsa rabbiitiin kanaafuu gaafattee jirta miyuut irra kaahadhu dhaggeeffadhu yoo xumureetiin jedhe mu'aaradaa kee yookaan mukaalafaa kee booda dhiyeeffatta kanaafuu miyuut irra kaahadhu viidiyoo illee baneen nu rabbashin deebisii laata inshallah ayyee dhaggeeffadhaa miyuut irra kaahadha darranis ni deebi'a qur'aana kana keessatti jechuudha kalaama rabbiitii achi haasofni waan takkaatu keessan jiru garuu seenaan nabiyyoonni maal akka isaaniin jedhan ummata isaaniitii akkana jedhan ummanni deebii kana deebisee qur'aana kanaan ummanni sun maal akka jedhaa ture rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabii Muhammad itti himee jira laakiin jechi fixurii yookaan ammoo uumama tokko qur'aana kana keessan jiru sirriidha qur'aanni kuni jecha ergamaa kabajamaati jedhameera bakka lamatti suura 69 keeyyata 40 fi suura 81 keeyyata 19 irratti jecha ergamaa kabajamaati jedhamee jira kanaafuu ammoo ka suura 81 keeyyata 19 irratti إنه لقول رسول كريم جدي كأت ترتيبا صفات جبريل همجرا كنافوس جبريل تكسا كسورة جاتمي سجل كي يتفرتم الرجل أمو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بانا كراكمين أمو قرآن نكون جت جرا كناتي جدامو دنداميا بوتك نتما أكو مدران جت جدا وبلسي كنا سيكني سورة سقلفا كي يتجارتي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هذا ربي نجرا فما نقول أتو هاسوفني في جتشي وانغرات هاسا وجتشون عندك أبتكرر برك جتشون هاسا وأباتو كوفو يرونم تكوهم جتشان دبرس إبالون أكانا جدي تجودا كنا فجري هاسا وربي جتشان دبرسا توران جبريل عليه السلام
yeroo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhufeetiniin dubbatu haasawa rabbii fuudhee jechaan nabi Muhammad itti himaa jira. Maal jechuudhaan rabbiin akkana jedhe qaala Allah jedhaa barsiisaa ture. Nabi Muhammad hooree yeroo ummata isaaniitiif fidanii himan haasawa ammoo rabbii san jechaan ummata dabarsaa turan. Kanarratti ragaan maali? Suuraa 26 suuratu Shu'ara keeyyata 192 lamarraa yoo dubbisne wa innahu latanziilu rabbil alamin. Qur'aanni kun buufamaa gooftaa alamarraa nazala bihi ruuhul amin. Ruuhii amanama yookaan Jibriiltu isaan bu'e. Innu bira rabbi bira ala qalbika litakuna min almunzirin. Qalbii kee yookaan ammoo onnee kee irratti akka ammoo akeekkachiiftota irraa taatuuf rabbiin subhaanahu wa ta'ala buuseera jedhee akkasi dubbatee jira. Karaa kamiin ammoo kan Jibriil jedhamuu danda'ame yoo ka jennu taate jechatu kan Jibriil haasawa rabbii jechaan nabi Muhammadiif dabarsaa tureera jechuudha. Nabi Muhammad hoore karaa kamiin ammoo jecha isaaniitti jedhamuu danda'ame yoo ka jennu taate nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo ummataaf dabarsaa turan qaala Allah jechaan dabarsaa turan haasaa rabbii. Kun ammoo suuraa bakka kam jira yoo ka jettan taatan suuraa 5ffaa suuratul Maa'ida keeyyata 67 irratti maal jedhani? Maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhar rasuulu yaa ergamaako balligh maa unzila ilayka min rabbika geessi waan rabbii